Caafa faarfannaa boqonnaa 23. Waaqayyo tiksee kooti. Ani homaa hin dhabu. Inni marga lalisaa keessa akkam boqodhu hin godha. Gara laga itti aara galfataniittis na geessa. Inni lubbuu anatti hin deebisa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelaa irra na geessa. Ani bowwaa dukkanaa sodaachisaa keessa yoo na deeme iyyuu hamaan anatti dhufa jedhee hin sodaadhu. Ati anaa wajjin jirta. Uleen keetii fi dhaabbanni kee ana hin jajjabeessu. Utuma warri na cunqursan ilaalanii ati maaddii anaaf hin dhiyeessita. Mataa koos dhadhaa ejersaa hin dibda. Xoofoon koo guutee irra hin dhangala'a. Eeyyee bara jireenya koo hundumaatti gaarummaan kee fi arjummaan kee ana duukaa hin bu'u. Guyyoota kana hundumaafis mana Waaqayyoo keessa nan jiraadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 3 hanga 7. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif hiree ittiin of jajuudhaafis dhagna koo iyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhe garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu. Jaalalli danda'aadha. Gaarummaas hin argisiisa. Jaalalli hin hinaafu, of hin jaju, of hin bokoksu. Jaalalli lafa salphinaa hin ijaajju. Waan isatti tolu duwwaas hin barbaadu, hin dallanu. Waan hamaas namarratti hin lakkaa'u. Jaalalli qajeelina dhugaatti gammada malee jallinatti hin gammadu. Jaalalli karaa tokko illee nama hin lafafu. Hundumaa isaa hin amana. Hundumaa isaa abdata. Hundumaa isaas obsa. Ibroota boqonnaa 11 hanga 3. Amantiin waan abdatan dhuguma in ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababii amantiitiif Waaqayyo biraa namoota bara duriitiif dhugaa ba'ameeraaf. Waaqnii fi biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan hin hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Macaafa faarfannaa boqonnaa 34 lakkoofsa 4. Ani Waaqayyoon barbaadadhee innis ana jalaa awwaate sodaa koo hundumaa keessaas na baase. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaallatin Waaqayyoon hin beekne. Roomaa 8 lakkoofsa 18. Dhiphinni keenya si'anaa kun ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka hin dandeenye nan lakkaa'a. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 32. Walitti kan toltan garaas kan walii laaftan ta'a. Akkuma Waaqayyo karaa Kiristoos cubbuu keessan isiniif dhiise isinis akkasuma waliif dhiisaa. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 14. Amma Waaqayyo isiniif in lola isin gabii argadhaa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 21. Waan gaariidhaan isa hamaa mo'i malee hamaan si hin mo'in. Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 7. Yesuus immoo waan ani hojjechaa jiru ati amma hin beektu gara booddeetti garuu hin hubatta jedhee deebiseef. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 26. Ogummaadhaan hin dubbatti. Barsiifni gaariinis afaan ishee keessaa hin ba'a. Macaafa faarfannaa 147 lakkoofsa 3. Inni warra garaan isaanii cabee hin fayyisa. Madaa isaaniis walitti qabee hin hidhaaf. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 5-6. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatin. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. Macaafa faarfannaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 hanga 3. Yaa Waaqayyo aangoo koo ani soonaan sin jaalladha. Waaqayyo kattaa koo masaraa koo oolchaa kootis. Waaqayyo koo da'oo dhagaa isa ani kooluu itti galudha. Gaachana koo isa akka gaanfa fayyina koo faccisu. Iddoo dhokannaa koo isa ol jedhaadhas. Waaqayyoon isa jajamaa nan waammadha. Inni immoo harka diinota koo na oolcha. Hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 38. Waaqayyo Yesuus nama Naazreet kana hafuura qulqulluudhaan dibee humnaan akka isa guute.
Inni naanna'ee hojii gaarii akka hojjete seexanaan kan cunqurfaman akka fayyise Waaqayyo isaa wajjin akka tures beekamaadha. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 1:5 Waaqayyo ifa dukkannis matumaa isa keessa hin jiru. Ergaan nuyi isarraa dhageenye isinitti himnus isuma kana. Filiphisiyoos boqonnaa 4:13 Jibina gooftaan anaaf kennuun waan hundumaa gochuu nan danda'a. Galaatiyaa 5:22-23 Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:9 Ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjinan jiraatii ati cimi. Ija jabaadhu, hin sodaatin, hin na'inis jedhee si hin abboomne ree. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:6-7 Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u ol akka isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatii dhiisa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 16:13 Dammaqaa amantiitti cimaatii dhaabbadhaa ija jabeeyyiidhaa fi jajjaboo ta'aa. Filiphisiyoos boqonnaa 4:6-8 Waan hundumaatti kadhataa fi himataan galataa wajjin wanti isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatina. Nagaan Waaqayyo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan in eega. Ammas yaa obboloota ko, waa'ee waanuma dhugaa ta'e, waanuma ulfina qabu, waanuma qajeelaatti lakkaa'amu, waanuma qulqulluu ta'e, waanuma jaalatamaa, waanuma gurratti tolu, waanuma gaarii ta'e, waanuma galata qabu yaadaa. Roomaa 12:1-2 Ammas yaa obboloota koo araara Waaqayyoof jedhaatii namummaa keessan qulqullaa'aadhaa fi Waaqayyo duratti fudhatama akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasittis hafuuraan Waaqayyoof in sagaddu. Fakkeenya jireenya bareessa darbuu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli Waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli Waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 18:15 Garaan nama hubataa beekumsa in argata. Gurri nama ogeessaas beekumsa in barbaada. Seera lakkoofsaa 23:19 Waaqayyo akka namaa miti. Inni hin sobu. Gaabbuudhaafis inni ilma namaa miti. Inni wanta jedhe hin godhuure, wanta dubbates hin raawwatuure. Macaafa Milkiyaas raajichaa boqonnaa 3:6 Itti fufees ani Waaqayyo waanan ta'eef hin geeddaramu. Kanaaf yaa ilmaan Yaaqoob isin raawwattanii hin badne. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:51 Nuyi hundumti keenya hin geeddaramna malee hin duunu. Dhoksaan ani isinitti himuuf jedhes isa kana. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6:11 Isin keessaa kaan warra akkasii turan. Garuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura Waaqayyo keenyaatiinis cubbuutti dhiqattaniittu. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an taataniittu. Waaqayyo durattis qajeelota taataniittu. Macaafa Faarfannaa 103:1-5 Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu ko. Keessi namummaa koo guutummaatti maqaa isaa isa qulqulluu haa eebbisu. Waaqayyoon ulfinaan jajadhu yaa lubbuu ko. Wanta gaarii inni godhe hundumaas hin irraanfatin. Inni yakka keetiif inni isa dhukkuba kee hundumaatti si fayyisa. Jireenya kee awwaalamuu hin oolcha. Gaarummaa fi ho'a si gonfa. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quubsa. Dargaggummaan kees aaree akka joobiraa hin taata. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 4:16-18 Kanaafis nuyi matuma abdii hin kutannu namummaan keenya inni bakkeetti mul'atu gadhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boor haaraa in adeema.
rakkinni salphaan inni nu yeroodhaaf baannu kun ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Yaaqoob boqonnaa 1:17. Kennaan gaariin hundinuu kennaan guutuun hundinuus abbaa ifaa biraa ol waaqa gubbaadhaa hin dhufaa. Abbaa ifaa biraa geeddaramuun yookiis gaaddisi garagaluun iyyuu hin jiru. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43:19. Kunoo ani wanta haaraa nan godha, inni amma iyyuu as ba'utti jira. Isin hin argitanii? Ani lafa onaa keessaa karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessaas bishaanota nan yaasa. Ibroota boqonnaa 13:8. Yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture, har'as bara baraanis isuma sana. Ibroota 6:19. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu, nuyis abdii amanamaadhaaf cimaa lubbuun qabatee dhaabbatu qabna. Inni iddoo hundumaatti irra caalaa qulqulluu gara isaa keessaa iyyuu hin ga'a. Seera keessa deeyyee boqonnaa 31:16. Waaqayyo itti ufee Museedhaan, kunoo ati hin duuta, abboota kee birattis hin sassaabamta. Jarri kun garuu dhaqanii waaqayyoolii ormaa kan warra biyyaa itti galuuf jiranii sana duukaa hin bu'u. Ana immoo hin irraanfatu. Kakuu ani Waaqayyoo isaanii wajjin gale sanas hin cabsu. 2 Phexros boqonnaa 3:9. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Akka namoonni tokko seesuutti isa lakkaa'an miti. Namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokko iyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif danda'a. 2 Qorontos boqonnaa 5:17. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera.